Leenjisoo Diigaa anis itti tumee innis natti tumee harka baasa Oromoo aanolitti dhume kan jedhe Leenjisoo Diigaa eenyu? Ka akka leenjisoo homtuu hin qabne, ka akka midhaan nyaatu nu'uu hafne, yoo akka dhiirummaa yoo akka gootummaa rabbiin malee leenjisoo olitti homtuun hafne jechuu isaaniiti. Biyyi nagaa jennaan gurbattii leenjisoo jedhan takkatu biyya jeeqa malee nagaa jedheen. Yoo kana adiin adii yaase adii balatti kan kana caalutu hafee manatti leenjoon ajjeese gabayaa jalatti jechuun ajajaa waraana sirna gita bittaa Wasanee jedhamu achitti geggeesse. Seenaa qabsoo Oromoonni sirna gita bittaa irratti geggeessan keessaa qabsoon Oromoo Arsii bara 1880moota keessa geggeesse akkaan hadhaawaa fi aarsaa guddaa kan gaafate ture. Ta'us waraanni leencotaan hoogganamu yeroo hundaa injifataadha. Isaanis cichanii loluun osoo harkan kennatiin waraana meeshaa ammayyaa hidhatee onnee dhiirummaatiin afoo dhaabbatanii loluun injifannoowwan baay'ees galmeessan. Dirreewwan waraanaa akka Joddotaa, Albasoo, Dibbee, Haroo Hamoomotaa fi Laga Qalaaxaatti humni waraana Oromoo Arsii Leenjisoo Diigaatiin hoogganamu si'a shaniif bara 1881 hanga 85tti Minilikiin itti jilbeeffachiise kan yoomuu dagatamuu miti. Waraana bara 1884tti geggeeffameen Minilik waraanni isaa yeroo injifatamu farda isaa yaabbatee baqataa osoo jiru Leenjisoon mil'atee arge. Yeroo kana Leenjisoon 60 bultumii fi ilmaan isaa achumaan farda isaanii yaabbatanii Minilikiin qabuuf faana gadi jedhan. Minilik osoo of duuba mil'ataa gulufuu naannoo laga Awaash bira yeroo gahu fardi isaa dadhabee harkifate. Jidduma kanatti Leenjisoon guluffii irraa ka'ee yeroo farda Minilikitti dhiyaatu eboo isaa baafatee darbachuun farda Minilik kan abbaa daanyoo jedhamu waraane. Minilikis irraa lafatti kufe dibbee farda irraa qabuu fi koofiyyaa lolaa mataa irraa qabus achitti harcaasee miilaan baqate. Leenjoon achittis jalaan hafne hanga naannoo Mojootti ari'ee laga utaalchise. Akkasumas haadha manaa Minilik Tambaafanaa jedhamtu booji'ee yeroo dheeraaf isaan bira turte. Gaafa waraana Minilik gaaraa fi qilee keessa tamsaasee biyyatti makuu akkas jedhee geerare ajajaan leencotaa Leenjisoo Diigaa. Siigalaase diina gaara buusee diina lagaa yaasee hallayyatti dheebuu baasee jechuun gootummaadhaan itti dhaadate. Harkan kennine takkaa Oromoof cabee dhiigaa ajajaan gootowwanii Leenjisoon ilmi Diigaa.